Eeboo dila kana bishaan kuma kana fuutee moo? Yaa booni beektaa miti ree ciisee nyaachuu malee horii gad deemee waan dalagu kana beeku beektaa. Wanti duraanii ispoortii dalagisiin bareedaan inni akka. Dhugaatii garaa gudillee guddatee jira beektaa. Akkasi kaasaa fi samoora gaddaa kana ciisetti maan kaa'amatti guyyaa lamaa sadii nyaatu kanatu akkana na godhe na fakkaate. Isaa kaa garallee na guddisee jira. Hangartuu hanguma sana ol fuudhee bishaan irra yaa'u maal jettati? Adeesi gaammaa olee haatee ganama fiiguu qabda laata. Ispoortii ganama ca'uu qabda. Waliin ceenaanaas ce'isaa qoye. Sundana gabatii yaa miti maa turaanuyyuu baraa kee kana miisisaa turte bara wayyaanee sanuu fiigaa ture miti yaa ta'a. Alaqamee maaliif akkana qophoonee daawwattoota keenyaaf maali qophiin maali ilaalchiseeti daawwattoota keenyaaf himime. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu kabajamtoota fi daawwattoota keenya warreen biyya keessa fi biyya alaa teessanii nu hordoftan akka gadda keessa jirru sin beena dhiifama nurraa ta'a jecha. Qophii addaa kana qopheessaa jirru inni sunutti dhufaa jira. Sababuma iida sababeeffachuudhaan waan kana hojjetaa jirra. Akkana jira saayiba. Iida sababeeffachuudhaaf jechuun jilli kun haluuf arraan ta'e. Kun iida sababeeffachuudhaan maal goona isaa ayyaanni hajjii kun beektee kabajamaadhaa fi jaallatamaalleedha. Yeroo warreen dhiiraa jechuudha uffataa fi waan garaagaraa mana isaanii bareechan jechuudha. Yeroo ayyaana sooma hiikaa immoo dubartoota fi ijoollee kee gammachiistaa jechuudha. Siif galaa miti. Kanaaf amma akka mana keessatti mana kee babbareechitee iida kana immoo seerayyoo dabarsinee du'aayii goonee jenne immoo akkasuma bilisummaan akka dhuftutti du'aayii gochuu qabna. Osuma gaddi nurra jirus du'aayii goonee xiinxaltoota siyaasaa keenya warra mana hidhaa jiranis inshaallah rabbiin akka yeroo dhiyootti nu baate akkuma achi baaniin immoo akka masara seenanii masara sana osoo hin ta'initti masara keenya akka dur jechuudha garasitti nuuf ijaaranii akka bilisummaan dhuftuu jedhanii mee asirratti yaada qabdu yoo jiraate daawwachuu jabaa hedhiif. Egaa kunoo akkuma agartanitti inni nu haasee xumuree jira. Qophiin irraa agartan tun amma eegalliidha. Meeshaaleen kunoo ta'a agartan tun ammaan tana meeshaa agartee qophootee dhuftee gisee gartee isii hojjennee gartee akkaataa waan ilaaltanii qophii keenya abdiidhaan nu faana turaan isinijaa meeshaa tana hojjennee boodarra mana kanaas akkanatti marii fi mana agartan kana meeshaa tana miidhagsuuf jenna iida kana gartee iida bareedaa kabajuu fi gartee manuma keenyatti akkuma inni jee mana fiitti gartee du'aayii godhatanii waa hunda gartee rabbii fi kadhachuu fi akkasitti mana kanaas gartee jijjiiraa haala kanaan bareechaa jirra. Qophii iidaati nuti har'aan tana qabannee dhiyaanne qophii iidaa tana garuu ammaan tana eegalliidha. Xumura irratti yeroo gartee waa hunda xumure booda irra deebinee qaceellotti marra amma immoo hara hojii deemnaa hojiin teenya tunnuu eeggattee halkan kana guutuu gartee waan kana hojjechaa bulla. Egaa kunnoo yoo isin barbaachisees maandisa guutuu qabna nuti gaa aartistoota bichaa miti aartii gartee diraamaa takkaa wallisuu baandii kana qofaa miti haqamu maandisootaas guutuu isaa qabna yoo mana kana uffatanii nu gammachuu ni dandeessanii haala kanaan miidhagsine boodarra ni ilaaltanii isinii tolchina mee achis yaada qabdu meeshaalee duraan as keessa jirtu mee isa keessa. Yaa saayibii waan siin galle jiraasa. Hin dhageenye sila biraanuu Jula waan inni jedhin garre sila. Ajaja waraanaa abbaan ta'a. Ajaja waraanaa abbaadha saayibii. Isaasantu ka wanti jigee wanti moofee ni jigaa ni baafataa jedhee miti ree. Akkuma san ka sunis ka ni moofatee ni jigee jechuudha. Ni darbine jechuudha. Okay, ka moofatee san ni darbite. Haariininis gaafa moofate haariininis bar gaafa moofate ni eegamu bar yoo cimanii hojjetan haariin kanaas darbanii ka biraan haquun ni dandeenya. Haariin kana jechuudha miti ree. Akkuma san ka gabroonfata ofirraa darbinee haaraa seensisne kanas yoo ni darbine jechuudha. Okay, waan bareeda gaa. Kunoo gaa daawwattoota keenya qophii teenya ta'iidhaa tana fakkaatti qophii teenya gartee amma ni eegalleen xumurree haala gartee waan kana hundatti tolchinee gartee naa fi saayinni xiyyaa fi gartee maandisoonni na wajji jiran hundi qophii teenya tana galma gartee isii bikka xumuraa geenyutti nu faana turaan afeerraa teenyaan isiniin jira. Maal kana qofa ree kaameramaan keenyaa aartist Habiib Waayyuu nu bira jira jechuudha. Egaa kaameramaan keenyaa kaameraa nurraa maraa jiru obboleessa keenya aartistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa obbo Habiib Waayyuutis nu wajjin jira. Qophii teenya gaa hin xumuramne hanqa xumuraa nu faana turaadhaan afeerraa teenyaan isiniin jira. Wal agarra deebinee.
Yola.